Magaalaa Finfinneetti waardiyaan baankii daldalaa gaaffii jaalalaaf deebii dhabe jechuudhaan namoota lama ajjeesuun ofis galaafate. Finfinnee kutaa bulchiinsa Lidataa aanaa 6 keessatti damee baankii daldala Itoophiyaa naannawaa addabaabayii Kaarlitti argamutti namni tokko namoota lama ajjeesee ofis galaafachuu poolisiin Finfinnee BBC'tti himee jira. Taateen kun kan mudate akka lakkoofsa Itoophiyaa kibxata 2017 yoo ta'u haalli du'a namoota sadiif sababa ta'ee kan uumame gaaffiin jaalalaa kiyya deebii hin arganne sababa jedhuun akka ta'e poolisiin ibseera. Waardiyaan baankichaa obbo Shifarraa Raggaasaa jedhamu dubartii isa waliin hojjettuuf gaaffii dhiyeessee fi deebii waan argachuu dhabeef dubartii kanaa fi nama biraa waliin hojjetu dubartii kana waliin hariiroo jaalalaa qaba jedhee shakku ajjeessuun ofis akka galaafate poolisiin beeksisee jira. Namni Shifarraa Raggaasaa jedhamu kun dubartii Haannaa Tasfaayee jedhamtu umuriin ishee waggaa 32 taateef gaaffii jaalalaa dhiyeesseef akkasumas obbo Nugusee Biraanuu nama jedhamu walumaan hojjetan itti dhukaasee ajjeese. Dubbiimaan poolisii Finfinnee Komaander Maarqos Taaddasee BBC'tti akka himetti waardiyyaan yakka kana raawwate dabareessaa malee hojjetaa bakka bu'uun galee hojjetoota eegumsaa halkaniirra meeshaa waraanaa fudhachuun ture kan ajjeechaa kana raawwate. Namni kun ajjeechaa kana kan raawwate warra inni ajjeese haga hojii galanitti eeguun jalqaba obbo Nugusee Biraanuu jedhamu rasaasa lamaan rukutee ajjeesuu Komaander Maarqos ibseera. Ajjeechaan kun akka lakkoofsa Itoophiyaa kibxata 2017 ganama sa'aatii 1:00 haga sa'aatii 2 ta'uu ruubirruutti kan raawwate ta'uu kan dubbate dubbi himaan poolisii Finfinnee ajjeechawwan lamaan gidduu walirraa fageenyi daqiiqaawwan 15 akka ture eeree jira. Namni ajjeechaa kana raawwate kun nama waliin hojjetu itti dhukaasee erga ajjeeseen booda dubartii gaaffii jaalalaa dhiyeesseef osoo hin ajjeesin dura gochaasaa kanarraa akka of qusatu gaafatame garuu hayyamamaa akka hin turre ibsamee jira. Namni kun meeshaasaa akka lafa kaa'ee harka kennatuuf deddeebiin gaaffiin dhiyaatee fi kan ture yoo ta'u kana gidduutti gara darbii tokkoffaa baankichaatti deemuun dubartii gaaffii jaalalaasaa hin fudhanne jedhee haaluma wal fakkaatu rasaasaan rukutee ajjeesuu poolisiin ibsee jira. Namni kun namoota waliin hojjetu kanneen lamaan erga ajjeesee booda meeshaa qabateen ofis akka ajjeese dubbiimaan poolisii Finfinnee BBC'tti himuun waan mudate kanaan walumaa galatti lubbuun namoota 3 darbeeraa jedhe. Namoonni ajjeefaman lamaan aadde Haannaa Tasfaayee fi obbo Nugusee Biraanuu hariiroo jaalalaa akka qaban suurawwan agarsiisan akka argaman kan eeran dubbiimaan poolisii kun poolisiin qorannoo isaatiin waa'ee namoonni lamaan hariiroo qabaachaa turan jedhame kana akka qulqulleeffatus ibsee jira. Taatee kanaan waliin wal qabsiisee adeemsi qorannoo geggeessaa jiru akka itti fufus poolisiin beeksisee jira. BBC'n waa'ee ajjeechaa kanaa ilaalchisee odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf aangawoota baankii daldalaa dubbisuuf yaaliin taasisee hin milkoofne jedhee jira.